argaa mudideenna inni si qabsiisaa ana mala keessa wallaalee nannatti maartaati. Hawwi jechuun amma boorii beektanii wajjin jiraattee tamti waan akkasii godhee beeka afurri isaa akkasii ta'ee beeka hin beeku. Anatu hin beeku. Maali hawwi? Anatu hin beeku malee akkasii ati mucaa sadii hin gaddaadamti. Jechuun amma ilaa hawwi maali si kakadhu hawwi naaduu tula hawwi naaduu. Maaliif maalaan garaan jiraadha? Hawwi booriif haaduu ila. Maali hawwi? Waan na ilaallatu hin qabu tawaasitti du'e wanta na ilaallatu hin qabu. Amala keessa maaltu nagarshi waa'ee keessa na ilaallata moo naati? Jechuun barii dhugaa bariidha. Nama akkasii ta'uusaa hin beekun ture beektaan. Nama akkasii ta'uusaa utuun hin bariiniin saraa jaalalanii qabeera. Waan tokko sitti himu akkamitti akka inni si jaallatu akkamitti akka inni maqaa kee faarsaalu alaabaa godhee dirratee deema. Dhugaa itti hawwi hawwiinnaan otoo kufeeyyoo achuma ciisee hawwiidha malee ka'uuf hin tattaafatu. Baay'ee mana jaallataa waan nu jaallatu kana keessa galee kana keessa tureedha kana keessa galee maal jedhama. Anumtuu amma hawwi jechuun jalqabe maaf beekta isattuu na keessa ka'a amma sammuu koo keessaati namni sirba yaadataa namni faarfannaa yaadatani anoo hawwi maalin ta'e. Baay'ee nama amansiisuu dandeessa. Dhugaa garumoo ana hawwiidhaan nam tokko na gowwoomsee hin beeku beektamti. Inni garuu natti taphate naan jireenya kotti. Atis garuu akka taphatu akka si amanuu man barbaadu. Waa isa akka tattaasuuf hin barbaadu baqqaan. Waa isa wallaalee natti maartaati. Hawwi si jaallata. Eenyu sira jaallata? Anaaf jedhee qabsiisaa. Otoo na jaallate akkas godhatamoo booriin. Sana jaallataa naan. Hawwi anaafidha. Gaariidha itti fufaa hojiin keessan bareeda. Sekarang mungkin awam bayi nak buat apa? Enggak ini abis immo di masjid apa duduk bintang tuh resti merah selama hiu gawa entah dalam situ deh. Lama fase sekarang kan nak tenaga. Bah, karena ujin jerat malah hawi ujin jerat barak ya gutu. Karena ujin jerat hawi ada sisa tanam maling koda. Elah, kata lagi fadola. Durbi diraf entah tuh lah. Diri durba jalan temal lane jonja. Diri durba jalan temal lane, jadi me jonja ada me. Wafna rabsa. Mana rabsu berapa? Elah, lagi fado situ ni mah. Ya tinggal. Lambe fama sekarang nak berat sekarang kapsipa. Toko. Maka sekarang sekarang nak berat no. Mal kesam be, cari yang kesam be. Itu tun sudah adu musafara kan amu waka win jirtu be ka akan amuni na be kan jiran be ka tun sudah adu. Atis barang me ka tu tes sekarang kapsipa cumbe tu tanan istu sinto. Sini. Toko pelat. Sivi namni simbau. Jalan simbatu. Jirenya sintau. Kan akka sigaaraa si ta'u jiru. Singaan wala. Singaanu sigaaraan. Hiriyyaan kee sigan boori carraan sigan. Hawwiin sigan. Intalti isheen seexanittiin sigan. Amma isaanis siganuuf hin deemaa jechuudha. Tokko filadha. Sababii tamboo kana akka namni naganu kan goo'isaa jiru tamboo kana. Maqaasidha. Amala gaarii eenyuun boolla keessa buustee boolla keessatti dhiistee boofate. Ani dhiyeessan jedheen gabaabse. Amala. Dhaggeeffadhu waan tokko. Jiraachuu barbaadda. Jiraachuu barbaadda. Akka gootu intaltii kanas dhiisa. Akkuma seexanittiitti taphattee ishee kanattis taphattu. Kuni mala method of what? Barnoota kana beektan. Baay'ee qoostan. Si kolfu. Boori. Maaloo dhiisate. Dhiisime isayyuu dhiisi. Amma waan tokko hin sitte. Inni kun ilaasa qoosaan beektaa jechuun silkitti kana bara gofi xaaraniidha. Namni isin amma isin qabdu ani kanaafi sigaaraa qofaan qaba. Mini shayii gaaf tokko qabsiistee ittiin dhootatti. Kanallee garuu maal barbaade beektaa silkii kee barbaade. Maal godhatta? Boorii. Baay'ee mas fayyada. Baay'ee na fayyada. Maaliin godha beektaa? Neegdiniire. Jechuun intaltee ta'e tokko. Kun jaalala miniraadha. Amma gaa jaalala jala. Ani oo barbaadde mukaa yaabbattoo barbaade mukarraa buutu waan na ilaallatu. Maarii kan maqabattee natti ture. Lakki ilaama maadha beektaa asin jirtu achi. Akka saayyuu gana nutti agarsiista kanarraa. Wal ilaalaa deessuufi. Skype of Itoophiyaa. Ganama jechuudha ganama fudhata. Ganama fudhata rakkoo akka. Akkas ilaa
Kanaafuu dhiisu hundumasaa. Nama hin deemne. Garaman sii ganna fataa jedhatan siif kan hin kennine ofin jaa. Maaliif dhufte Ramma? Nagaadha miti. Waa'ee nagaa miti maaliif dhufte? Naguma dhuftee yaadda? Akkam. Eeggadda waan barbaaddu naan jettee deemtee turte miti hiriyyaa kee irratti. Hiriyyaa koo irratti miti. Siif hiriyyaa keef jedhee. Maal jettee dhufte? Arras si barbaadee dhufe yoo eeyyamamaa taatee fi waan si wajjinaa sogatiin qabu fedha. Maaliif na barbaadde miti? Carraa. Engadis taasaan ture miti waan baay'ee taasee. Har'a garuu miira nama guddummaadhaan akka itti dhaggeeffattu barbaada. Jechuun ati dur ijoolleedha jechuu koo osoo hin taane akkuma itti dhaggeeffattu gadi barbaada. Yoo eeyyamamaa taate. Maaliif si dhaggeeffadhatti fufiinsi hin jedhe? Kanaan dura boriif siif jecha waan baay'ee akka inni ta'e siif jecha waan baay'ee akka inni dhabiste meeramteera. Achuma keessa deddeebi'aa harta anaaf jedhee maal miidhamanni maal anaaf jiraateera moon? Kan isaa nyaachaan ture kan isaatiin mana kiraayee kaffalachaan ture akkasiin jedhee si himate moo? Waan baay'ee sii ta'eera waan baay'ee si maal naa ta'e? Hiriyyummaan baay'ee wal nyaachisuu wal dhugsisuu mana kiraayee walii kaffaluu qofaadha. Kana qofaadha. Waan baay'ee sii ta'e inni ani hin beekne ana fuulduratti inni ani hin beekne inni ati beektu kun wanti baay'een sun maal dame? Tole amma waan ta'e sitti agarsiisuun barbaada. Wanta kana immoo bilbila kanarraa wal faana ilaala. Achi booda dhugaa irratti iyyuu baruu dandeessa taate. Eeyyamamaa yoo taate. Amma sira kan biraa xaxxaniitu akka hin taane irratti. Jechuun agartee waan murteessuu dandeessudha. Sin barbaachisu taanaanis immoo amma kana kan hin yaalee fi gatii isin jaalala dhugaa ol jaallachaa turtaniif gatii isin wajjin waan baay'ee argitaniif gatii isin jechuun waan baay'ee gatii hin dhageeffe. Siifin ta'u taanaan dhiisuu nan danda'a. Dhuftee natti himtee kaatee ammoo sagaa waa'ee sanaaf akka hin dhiphachaa ooluuf akkas jettee na biraa deebi'uuf harkiitti sammuu isaa hidhii deebisiin jedhe maal natti agarsiisuu dhuftee mee? Tole, fattu laata. Fakkaataa amma kun kuni mucaa ishaatii lubbuu laattuuf mucaa ishaatii baay'ee jaallattu mucaa ishaatii hiriyaa kee obboleessa kee akkamitti si kabaju si jaallatu sababii isheef jecha dhiista. Arraba siin jaalladhaan ture. Arraba siin jaalladhaan ture naan jettee naa xammoo deebitee jaalallee hin qabu. Carraa. Hidhii na dhungattee deebitee siin dhungatte. Carraa wanta kana kan nun goonee fi dhugaaroo akkati bartuufidha malee akkati miira hin taane keessa galtee waan hin taane beektu. Keetiin dhuguma ishee arraba isheetiin baastee si faana ciisuu murteessitee sitti maarti. Keeti. Carraa jala as gabbaa'e. Gaafa hartuu fi gaafa gammadu daftee murteessuun gaarii miti. Dhugaaru garuu baruun gaarii. Mucayyoon kun akkasidha. Kana qofaa immoo hin seequ. Jechuun sitti muunsaa yoo natti ulfaate iyyuu siin akka kabaja ishee eeggattee jirtuutti si taasiftee turte miti. Jechuun na dhungachuu ishee argiteettaa sa'aatii barbaaddetti akkan ishee arguu danda'u waan baay'ee jechuun. Dhaggeeffadheera. Waa'ee kabaja ishee waan beektu qabda. Kabaja ishee eeggattee akka jirtutti guyyaa ta'e tokko immoo siif kabaja ishee kan akka kennitu si taasiftee turte miti. Wanti sun hundumtiyyuu sobadha. Wanti sun hundumtiyyuu sobadha. Si sobaa turte. Geessi mirkaneessitee taasisa. Kanarra waan hin jedheessitu hin qabu. Ana jaanjee. Ana tureeffate borii si'amee qarra deddeebi'ee durban amaniin naan jechaa ture. Hunduma keessanii kanan gorsa yeroo hundumaa.
durba hin amanina. Garuu an kanniin kana sin jechaa jiruufi miiran taane keessa akka tigattu. Durba hin amanina ammayyuu booriyyuu. Waan meeqan dhabaa jira. Riyyaa kun dhabaa jira. Keetii isheen jireenya koo boriif abdadhaa jiruun dhabaa jira. Umurii koo yeroon ishee faana dabarsaa tureen dhabaa jira. Ati garuu kan hundumaa akkamittiin bira geessee akkamittiin baruu dandeesse? Kun waan xinnoodha. Waan kanarra caalu waan baay'ee baruu hin dandeessa. Kana gochuuf immoo isheef bilbiltee waamuu qabdu. Na argitee gatii baay'ee na tuffattuufi waan baay'ee haasa'uu dandeessi ta'a. Kanaafiyyuu bakka tokko dhokattee waan isheen haasoftu afaan ishee irraa dhaga'uu dandeessa ta'a. Keetii har'a waaliin gala. Durba hin amanina. Durbi hin amanamtu. Maal amantaa dur? Eeloo keetii akkam nagaa keetii? Jira baay'een si yaade. Naannoo mooraan jira isa argaman jirta. Baateetta. Kootu kaasammoo sin eega. Tole. Dhufaarti. Karaa kam dhufti? Ammoo bakkee waan jirtuuf asiin dhufti. Deemnurre? Manduruma keessa naannoo ta'e kaawujiin kee. Maal beektaa? Maafin naannaa beektaa mandara keessa? Al tokko tokko namoota babbareedoo hedduun Akka koo. al tokko tokko immoo namoota fofokkisoo ija isaanii ilaaltee, funyaan isaanii ilaaltee, hidhii isaanii ilaaltee namoota argaaf sitti hin tolle akka kee baay'ee agarta. Qabnu. Of qabnu. Kanaan kan dhibame gaaddiduma koo taate lafa deemu hundumaatti nuun si arga. Maal fedha beektaa? Sagaafa sanaa dabalannoo jedheen. Utuma na wawwaraanuu utuma na wawwaraanuu dabalannoo jedheen jechuun tokkommoo gaarii miti laamma. Gabaa keessatti waliin agarru kaa. Gurshaa tokkooni gabaa keessatti waliin agarru. Kanaaf jedheen seeni kan nu dhibume. Akkamitti ati mee dhiiruma abbaa margitaa amma fakkeenyaaf arruma si argeen arruma si dhungadheemni arruma wala garee daqiiqaa shanuu si bira hin ta'e. Taayiraayi hin ta'a. Arruma na dhungattee, arruma bilbilana jijjiirtee, arruma na maraattee, arruma na qawwistee, arruma qullaa na buustee, hojiin bullannaanu rakkin jirotti. Akka jechuun maa akkamittidhaan jedhame. Waa'ee burii 300 taasisachaa ta'e. 300. Gatiin 300 qabuuf dha dhungannaan sun hundumti, hammannaan sun hundumti, jaalalli sun hundumti kanumaafi bakka. Sawaan si ilaallatu hin qabu. Jireenya kana jiraattata. Inni kun kana gaafa ta'u inni kaan immoo ani amma durboota baay'ee argeera. Durboota baay'ee wajjinis haaseera jechuun jaalalli nan qabu. Garuu immoo jechuudha. Timee akkas fokkistee haasa'u. Sinawwi akkas fokkistee. Jedhini marqamiini kaa'e. Bareedina kooti. Darragaa baamu. Maal otuu bareedduu taate al tokkotti nama dhiira tokkoof hin koftu. Isa dhiira argitee hin beeknee fi al tokkotti hin koftu. Inni lammataan immoo jechuudha. Seeni. Maal jettee taasaatte dhagaatti? Waa'ee maal? Kabaja qabda. Kabaja kee eeggattee taate. Asi durba gaati. Sawaan si ilaallatu qabu. Durba gaata amma mee? Sawaan si ilaallatu qabu. Waan ilaallatu an mee yeroo isaatti bara carraa. Wanti hundumaayyuu jechuudha ittiin na amanamuudha.
kan baay'ina jaallatu saawwan beekuuf naaman. Har'a durbattee lakkaanoo boor durba miti gaafatettu carraan kee immoo si amana miti? Eegaa. Aymee kanumti na dhibu mee kanumti na dhibii mana dhiisni immoo inni lammataan immoo jechuudha. Beektaa gaa boorii wajjiniin mana hoteela keessatti galgala akka wal bartan. Achumaanis immoo achuma raftan. Hoteela. Waa hundumaasti mataa Maaf natti nima ture an kan na dhiboo jechuudha. Waa'ee wajjin buluu wajjin ceesuu waa'ee akka barbaadde wajjin gochuu keessan iyyuu miti. Kanumti na dhibee nan dhiisne yaala. Hiriyoota lamaan obboloota lamaan akkamitti wal jaallatan gaafuu fuutee walitti naqxu maal akka jedhamu fedha. Dubbadhu kaa maal akka jedhamu fedha. yoomii walitti naqan ofii isaanii wal lolaniin I don't care. Okay? Dhugaamu? Haa amma carraa waan kana waan baru sitti hin fakkaatunis Yoo barees na amana. si amana. Maarreen ni ilaalla. Waan barbaade yoon godhe na amana. Haa si amana. Carraa akka Nama jedheen jeedala diimtuu fi Arraa. kana jiraachaa ture. gadhiisi carra. Dararraa fana jiraachaan ture. Nama natti fakkaattee turte. Maalin godhe? Maaliin godhe? Ija kee ashaboon dhiqattee sayyuu maaliin godhe naan jetti? Maalin balleesse? Maalin godhe? Maaliin balleesse? Maal ati saalfuun beektu? Maaliin balleesse naan jettaa sanu? Maalin godhe? Carraa arra isaanii nama na harta. Gocha isaanii nama na harta arras. Akkuma kaleessa dhiinga dana guyyoomsaa turte isaanii sarii uure firra. Loluun arras. Isaan na kababbaan balleessaa namni. Beektaa waan hundumaas waan tureef ni maal akka isaan na gochaa turan. Sababan si amaneef sababan siin dhiisee hiriyaa koo dhiisee siin si amaneef kabajan qabattee na guyyoomsite. Jireenya koo mana hundumaa hiriyaa keerraa adda ba'e jennaan adda sii ba'ee ati dhuguma haadha manaa koo borii naa taata jedheen onnee koo dabarsee siif kennaan anatti birrii qarshii 300 of dabarsite of laattaati. Natti dhugaa. Kabajan qabattee na guyyoomsaa turte. Sanummoo anaan jaalalaan gowwummaa na goote akkamiyyuu yoo ta'e innoon na amana. Kanatti jettu gurra kootiin sirraa dhaga'ee maal akka nama nu barbaaddee turte? Waan na dhugaa maalin godhe? Isaan anaan jedhin meeti. Se dhugaa namni. Isaantu balleesse. Boriin dirqamaan si fudhatee mana siree si geesse. Bakka ciisichaatti kabaja kee sirraa fudhatee mana caffaraa si geesse si faana halkan sirbe. Kan borii dhiisi. Sana dura immoo gaafa wal barree eenyummaa keessa dhugaa natti mi gaafa siin jedhe ani kabajan qaba. Nam tokko natti dhiyaateen beeku jette. Borii gaafan si barsiise garuu nama akka borii hin beeknetti keetiin jedhama jettee eenyummaa keessa obdee haaraa gootee na biratti barteen kan borii dhiisi. Dabalataan immoo gaafa qarshii 300 siin jedhee kanatti hidhii keessatti na guyyoomsitee na dhungachaa turte kanaan dabaltee kana isa dhungatte. Borfaana ciisuuf immoo akkati guyyaa mijeeffachaa jirtu. Sanas dhaga'e. Amma immoo gaafa sitti dhufe san as dhaabbadhee si ilaalaa jiru dirqamas fuuldura dhaabbatee faanaa suftee ture. Dhaggeeffadhu gochaan tokko na dhaggeeffadhu. Irraa anatti gara jabaachaa ta'a. Anatti immoo fiitii naaman. Gara kana booda akkamitti sitti jabaadha beekta? Eenyummaa gosa dhibaa bineensa yoo ta'e bineensummaa koo nama yoo ta'e namummaa koo sitti dhiyaadhe hunduma icciitii koo baasee sitti meen ture. Ati garuu bineensummaa kee dhoksitee gogaa hoolaa uffattee natti dhiyaatte. Lammaffaa jireenya koo keessa galtee jennaan. Carroon beeka jettee bilbila koo irratti kaastee jennaan bookeensi keessaa baasa. Deebiin gammachuun.